Maqaa Waaqayyo Abbaat, kan Ilmaat, kan Hafuura Qulqulluun sagantaa keenya yeroo hundumaa peejii kanarratti walii wajjin sagalee Waaqayyoo dhageenyu, walii wajjin waaqeffannu, walii wajjin kadhannu amma Waaqayyoo jaalala isaa ta'ee jalqabnee jirra. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisuudhaan Waaqayyoon waaqeffannee dubbii isaa walii wajjin dhageenya. Macaafa Ibrootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irraa akkas jedha. Yesus Kristos kaleessa isa ture arras barabaraanis isuma sanadha. Yesus Kristos kaleessa isa ture arras barabaraanis isuma sana. Yeroo kana Yesus Kristos isa ture, isa arras tiru, isa barabaraan jiraatu sana waaqeffannaa, hin kadhannaa, wanta inni nuun jedhu immoo walii wajjiniin hin dhageenya. Yeroo kana namoonni kallattiidhaan seenaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Viidiyoo kana hiriyoota keessan bira akka ga'u share godhaa. Peejii kana like godhaa, comment godhaa. YouTube keenyas yoo fedha keessan ta'e subscribe godhaa. Yeroo kana immoo faarfannaadhaan erga Waaqayyo waaqeffannee booddee gara kadhataatti deemnee dubbii Waaqayyo dhageenya. Yeroo hundumaa na wajjin kan jiru mucaan koo Qomoon faarfannaa irras nuuf qopheessee jira. Mee faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqeffannee gara kadhannee dubbii Waaqayyo dhaga'utti adeemna. Namoonni seenaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Isinis eebbifamaa. Faarfannaa kana Waaqayyo waaqeffanna. Tulloota dhoruusa toloota irratti boloruu tullama tullicha isaa tullama abidda humnaan kuulama tulloota dhoruusa toloota irratti boloruu. Amen. Amen, Yesus abdiin dhaloota. Rami abdina lota, Jesus Rami abdina lota, Jesus Rami abdina lota, Jesus Rami abdina lota, Jesus abdina lota. Amen, 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 amen. Jesus, Jesus. Jesus. Jesus, abana mawame naman rampanne. Jesus, michudanga darbuanti duangama. Jesus, balbala jirenya dittinol galama. Gonni du ajese yanjiran banatu alangara kinare
Sikama kansa ulfatu omtinu turgome sajin tarrente ayin koma dandi kajelummatini dandi garati yonni kanu jese toki changi damnel mawaqayotini wa moduma sai sagolgolese Jesus sirami abdina lota Jesus sirami abdina lota Jesus sirami abdina lota Jesus sirami abdina lota Sabite ndu ya mudar bu godane 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 ifau filawa masamar fone Jesus enjirata olane 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 arrisingau dulome umnanabu bakka kaum sasau koratenga kamu otayo terkane ardisu kanesu dupisana sise tulota majesu ibita zamkoduda ini kimisa tulama dosar fiduati Jesus kogatone kurtama Nakasati moira jalman kasati injirun kana kasati 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 wasana nyachu fafanatti banu anarraje se jirenyam nakai bantu tukoti anarraja chase garuma ojete na afino nakai garan bisisa chola rede ol base chupu ko bannotti jinkarse bina sage sanar kem faina ku wagayo ojini ganararse moira jalman kasati injirun kana kasati 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 injiru kana kasati moira jalman kasati jalman kasati injiru kana kasati isa mo'ee barabaraan jiraatu gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u obboleessa keenya dassee duulaa waaqayyo guddisee baay'isee si haa eebbisu faarfannaa isaatiin waaqayyoon waaqeffannee waroo kana mee isa mo'ee teessoo isaarra jiru galateeffannee gara dubbii isaa dhaga'utti adeemna isa turtee isa jirtu isa darbitee barabaraan jiraattu barri jireenya kee dhuma hin qabne jiraataa jirtu si galateeffata nu jiraachistee foon keenyaaf lubbuu keenyaaf fuura keenya ol keessatti eddee ija keenya imimmaan lafee keenya cabu foon keenya bututa miilla keenya gufannaa oshitee har'aan nu geesse karaa ilma kee Yesuus Kiristoos waa'ee koof waa'ee mana koof waa'ee firoota koof waa'ee mana isaaniif maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u ati iddoo hundumaatti yeroo hundumaa hin waaqeffamtaa yeroo kan si waaqeffachaa jirraa itoo
amma waaqeffannu, itoo amma si kadhannu, itoo amma dubbii kee dhageenyu, hidhaan kamiyyuu nurraa hiikamu, gaaffiin keenya deebi'u, yaadi kee gara keenya dhufu, inni nu mormu moo maqaa Yesuusiin hakufu, ati mo'aadhaa, mo'ii, dubbii kee nutti dubbadhu, jalqabnee amma xumurrutti nu wajjin ta'i, maqaa Yesuusiin ameen. Sagalee Waaqayyoo torban lamaan tokkoof walii wajjin barachaa jirru mata duree lolatti jabaadhu wallaansootti cimii isa jedhudha. Lola afuuraa wallaansoo amantii isa kana walii wajjin ilaallaa jirra. Amanaan tokko isin yaadachiisa. Erga gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa jireenya isaa godhatee fudhatee kaasee yeroo hundumaa lolarra akka jiru, wallaansoorra akka jiru beekuu qabaa isa jedhu ilaalleerra. Yeroo hundumaa waltajjii lolaarra, dillee lolaarra akka jiru beekuu qabaa. Yeroo baay'ee isa kana daganna. Lolarra akka jiru, wallaansoorra akka jiru, qabsoorra akka jiru hin dagannaa. Isa kana beekuu qabna. Nuyi loltoota jenneerra. Nuyi loltoota Kiristoos Yesuusidha. Macaafni qulqulluun isa kana dhugaa nuuf ba'a. Lolli keenya moo eenyu wajjinii, wallaansoon keenya moo eenyu wajjin isa jedhu torban darbe ilaalaa turre. Lolli keenya inni guddaan arras irra deebi'een isinitti dubbadhaa. Sagalee Waaqayyoon isinitti dubbadhaa. Ofii koottis nan dubbadhaa. Lolli keenya inni guddaan seexanaa wajjin. Diinni keenya guddaan amma addunyaa kanarra jirrutti seexanaa wajjin. Seexanaa isa kam isa jedhu waan sadiin dubbadhe. Tokkoffaa seexana isa wallaalchifatu wajjin. Seexanni yeroo tokko ergamaa ifaa fakkaatee nutti dhufuu hin danda'a. Hin wallaalchifataa jenneerra. Lammaffaa seexana isa haxxee wajjin. Haxxee. Gooftaa sagaraa qulqulluudhaaf of laattan sanatti akkuma bofni Hewaaniin haxxummaadhaan goyyomse isarraa isin galagalcha jedhee nan sodaadhaa jedhe. Lolli keenya seexana isa haxxee wajjin ol lolla firoo tokko haxxeedha. Waan nu yaade, waan nuuf dhimme, waan nuuf gadde yookaan immoo akka jecha si'anaatti መንፈሳዊ ቋንቋ የቤተ ክርስቲያን ቋንቋ እየተናገረ ነው ወደኛ የሚመጣው። ዋኑፍ ያደ ፈካተ ነሞታ ሰጀል ቀባዱ ብራ ሶቤ ገረሳኒ ለቄ ሴጣኒን ሶባ ዮምዩን ሶ የሮ ተኮ እንዱታ አቲ ነመንታቱ አቲን ጉደቱ አቲን ኪሳርታ አቲ በረነ እንደበርቱ ኢንሶባ ሴጣን አባ ሶባቲ ዋንተ ተኤፊ ሐጡማ ሴጣና ሎሉ ቀምናይን እኒ ሰደፋን seexana isaa aarii qabu wajjin wallaansool qabnan yaadadhaaf roo tokko seexanni aarii qaba. Maal aaree jira? Firdiin inni dhumaa isaaf kennamuudhaaf yeroo gabaabaa akka qabu beeka seexan. Kanaaf kophaasaa baduu hin barbaadu. Kanaaf seexana isa aarii qabu wajjin wallaansool qabnaan. Arfaffaa seexana isa haxxe isa nu gingilchuu barbaadu. Phexros waan akkas jedhe gooftaan Yesuus. Seexanni isin gilgilchuudhaaf isin falmee ture jedha. Arrama kan nu wajjin ilaallu lolli keenya wallaansoon keenya obboloottotaa karaa peejii kanaa karaa yuutuubii kanaa biyya garaagaraa keessa mana keessan keessa teessanii dubbii Waaqayyoo kan dhaggeeffattan eenyu wajjin lolla. Inni lammaffaan humnoota aboo qabaniif gooftummaa qabanii wajjin wallaansool qabna. Meesuu tana dhacaqasaa na hubadhaa sagalee Waaqayyooti kun humnoota aboo qaban, humnoota gooftummaa qaban, humnoota wajjin wallaansool qabna. Ilaa beekaa akkasin sirriitti yaada kana hubattaniifan irra isiniif deebi'a. Tokkoffaa humnoota hayyaalaan humna waa gochuu danda'u, waa raawwachuu danda'u, waa hojjechuu danda'u, miidhuu danda'u, balleessuu danda'u, cabsuu danda'u, ajjeesuu danda'u humna waanta ta'eef seexanni waanuma humna hin qabne tokko nutti fakkaachuu hin qabu. Na waanuma waa gochuu hin dandeenye tokko Yesuustu mo'icha irratti nuuf kenne malee Yesuustu torbaan qabaarra aangoo diinaa hundumaarra akka jettaniif haboo isiniif kenneera jedhe malee seexanni humna waa godhu waa hojjetu isa qabudha. Akkas jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 gubbaarraa Yesuusuma takkas jedhe sagalee kana isiniif hin dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irraa
hattuun waa biraa fi hin ta'in hatuudhaaf qaluudhaaf balleessuudhaaf hin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya qabaataniif hirraafa qabaataniifan dhufeedha. Hattuun waa biraa fi hin ta'in hattuun isa hamaa sanadha. Hattuun seexanicha. Inni immoo maaliif dhufa? Hatuudhaaf balleessuudhaaf qaluudhaaf hin dhufa. Iddoo kanatti immoo maal jedhaga? Humnoota kan hin wajjin lolu, humna waa gochuu danda'u, waa raawwachuu danda'u, waa hojjechuu danda'u, waa cabsuu danda'u wajjin wallaansoo wal qabna. Jireenya koo keessatti wantan yaadadhu tokkoon isinitti hima. Bara mana Waaqayyoo keessa tajaajilaa turetti yeroo tokko tajaajilaati deebina naannoo Sireeti obboloota baay'ee wajjin turre. Tajaajiltoonni minibaasiidhaan deemna gara nama 7 jira. Minibaasii sana keessa tajaajiltoonni dhufnee Amboo as dabarree Gincii as dabarree mati konkolaataan ittiin adeemaa jirru, konkolaataan ittiin adeemaa jirru ituma nun deemnu wanti tokko iyyuu hin taane hirraafame, hin socho'e, kufuu barbaade. Naan hundumti keenya ol duukaa ifachuutti kaana. Shufeeriin na'eetu dhaabe. Inni ilaalee mariin nagaadhaa, gommaan nagaadhaa, wanti tokko iyyuu hin taane. Maa inni jenne gaafanneen, maa inni ammaa dogoggorri ta'e maalti ta'e jennaani ani hin beekuu dhufeetu humnuma tokkotu makiinicha kuffisuudhaaf, konkolaaticha kuffisuudhaaf ni dhiiba ture. Egaa lolli keenya isa konkolaataa dhiibee kuffisuudhaaf yaalu wajjin jechuudha. Humna amma konkolaataa adeemu dhiibee kuffisuu danda'utti isa ga'uudha. Humnoota haboo qabu moo'edha. Lammaffaa haboo qabu. Waa gochuudhaaf haboo qabu. Miidhuudhaaf haboo qabu. Isa biyya lafaa isa dukkana kana keessa jiru isa seerratu wajjin ilaa jarana. Inni nuun wallaansoo wajjin qabnu kuni haboo qaba. Addunyaa kana isatu busha. Macaafa qulqulluudha kun. Addunyaa kana isatu hoogganaa jira. Amma gaafa Yesuus Kiristoos jirutti nummoo isa kana akka lolluuf waamamneerra. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoobsa 19 macaafa qulqulluudha kun sagalee dhugaati. Akkas jedha. Nuyi kan Waaqayyo akka taane guutummaan biyya lafaa immoo harka isa hamaa jala akka jirtu beeknaa jedha abbaan ergaa kana. Nuyi kan Waaqayyo akka taane guutummaan biyya lafaa addunyaan kun harka isa hamaa jala akka jirtu hin beekna. Harka isa hamaan akka hoogganamtu, harka isa hamaa jala kanatti bitamtee akka jirtu hin beekna. Kanaaf lolli keenya gaa eenyu wajjin? Isa biyya lafaa kanaa hoogganu wajjin. Gaafa Yesuus Kiristoosiin qoreesi seexanni maalittiin jedhe? Meen dagatiinaa dubbii Waaqayyoo maalittiin jedhe? Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoobsa 8 irraa. Ammas immoo seexanni gaara dheeraa tokkotti ol isa baasee Yesuusiin ilaa waan inni jedhe. Mootummaa biyya lafaa hundumaa ulfina isaa itti agarsiise. Harka isaa jala jiraa jechuudha. Mootummaa biyya lafaa ulfina isaa hundumaa itti agarsiise. Hello. Na dhagaa dubbii Waaqayyoo sirriitti. Sagalee Waaqayyoo sirriitti dubbadha. Ilaalaa. Akkas jedhe. Amma seexanni Yesuusiin gaara dheeraa tokkotti ol baasee mootummaa biyya lafaa hundumaa isa jala jiru jechuudha. Ulfina isaa itti agarsiisee lafa dhooftee yoonaa sagaddee isaan kana hundumaa siifan kennaa. Kuftee yoonaa sagaddee kana hundumaa siifan kenna. Haboo qabaa jechuudha. Haboo waa gochuu, haboo waa raawwachuu, haboo waa hojjechuu, haboo waa namaaf kennuu qaba jechuudha. Kuftee yoona sagadde warra isaaf sagadaniif, warra isaaf jilbeenfataniif, warra isa kufaniif hin godhu. Yeroo tokko nama tokkotu erga gara Gooftaa dhufe dhugaa ba'a. Sirriitti yoo yaadachuudha baadha. Na hubattu jedhee yaada. Namni kuni
baay'ee rakkadheedha. Jireenyi baay'ee na rakkifnaan sooressa ta'uun barbaade. Sooressa ta'uu barbaadeenii hiriyaa koo tokko wajjin mari'adhe. Sooressa ta'uun barbaadannaan kottuu mana moortuu tokko, xibaartuu tokko, toshattuu tokko tan si geessa waan inni godhisiin jedhe hin goota isa booddee hin sooromtanaan jedhennaan tole waan barbaade godhe jedhu nan godhaa. Hin dhanne yeroo dhannu seera ittiin ol galantu jira, haarsaa dhiyeessantu jira, sagadantu jira, dhiiga dhiyeessitaa. Dhiiga dhiyeessinee nan dhiyaadhee namicha irratti hin dhufee. Isa booddee sooromuu barbaadda eeyyee amma waadaa galta. Kakuu galta. Kakuu kana moo dhiiga kanarra harka keessi miilla keerra keessee kakattee galtaa. Nan kakadhaa. Yoo sirriitti yaadachuu baadha. Kakuu kana akkas jedhee kakata. Lafarratti naafa ta'u. Waaqarratti naan ta'in. Lafarratti naafa mijatu. Waaqarratti naa gubu. Galgala koo balleessu. Ganamni koo tolee galgalli koo abodu. Kakuu akkasii kakadheenanini yeroo sanaa humni tokko dhufeetu anatti galee. Egaa amma gara mana keetti deebii ittiin jedha ajajaan isaa sun. Mana keetti deebii yeroo manatti galtu wanta si eegutu jira. Yeroo sana immoo hin nayini inni isa qabeenya sii fidudha. Isa horii sii fidudha. Isa akkati qarshii argattu godhudha jedhe. Yeroo manatti deebi'ee galudha namni sun erga gooftaa fudhatee dhugaa ba'a. Yeroo manatti galu siree koorraa jawweetu ciisa. Waan natti himame jira isa dubbadheen jawwichi iddoo qabatee yeroo sanaa kaasee naa ta'e nan soorome qabeenyan qabaadhe. Akkas jedhe kuftee yoo naaf sagadde mootota kanaa biyya lafaa kana keessa waan jiran siif kenna. Waaqayyo goofticha duwwaaf sagadi jedhee ofirraa ifate humnoota haboo qabanidha. Biyyi lafaa isa harka jirti wanta ta'eef kanaaf obboleessaa kanuun wajjiniin wallollu warra kana wajjin egaa namarra taa'ee waa gochuu isa danda'u. Nama keessa taa'ee waa gochuu isa danda'u. Humnoota akkasii wajjin wallaansoo wal qabna. Kanaaf dammaqaa. Kanaaf jabaadhaa. Kanaaf lola afuuraa kanatti cimaa. Isa kana addunyaa afuuraa keessa yoo galle malee nuun galu. Kana duwwaan jedhu warra namarratti mo'uu danda'an yookaan gooftummaa qabanidha. Gooftummaa qabu hin mo'uu namarratti. Nama bituu danda'u, nama mo'uu danda'u. Gooftummaa warra qabanii wajjin wallaansoo wal qabna. Gooftaan isa nama mo'ee jirudha. Isa nama bitee jirudha. Isa namarratti mo'ee jirudha. Phaawulos iyyuu akkas jedha. Durnuun ituu biyya lafaa kana keessa yeroo turree ituu gooftaan abbitamiin dura gooftaatuun argatiin dura abboomamaa fi turreera. Matsaaf quddusaawii no sagalee waaqayyooti. Nan dubbisamee Efesoon boqonnaa 2 dubbii waaqayyoo dubbifadhaasinis isin kanaan dura irra daddarba keessaniin cubbuu keessaniin karaa afuuraa duutanii turtan. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kana keessa duukaa buutanii deddeebi'aa. Aboo qilleensa keessa jiraniif warra gooftummaa qabaniif abboomamaa turtan. Afuurichi amaan namoota waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaatti yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraatneerra. Kanarraan kan keessa akkuma warra kaanii dhalootaan dheekkamsa waaqayyoo jala turre. Ilaarran deebi'amee dubbiyan isinis dubbisaa. Waaqayyo waa'ee sagalee keef galanni siif haa ta'u. Waa'ee dubbii keef galanni siif haa ta'u. Dubbii kee isa ogummaa isa beekumsa gadi fagoof keessaa qabuuf. Dubbii kee isa dhoksaa seexanaa nutti himuuf nutti mul'isuuf. Dubbii keef haaleluyyaa galanni siif haa ta'u. Ilaa akkas jedha. Isin kanaan dura irra daddarba keessaniif cubbuu keessaniin karaa afuuraa duutanii turtan. Yeroo sanatti yeroo karaa afuuraa du'oo turtan. Yeroo gooftaan beenne sanaa ifam. Ilaa akkas jedha. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kana duukaa deddeebi'aa turtan. Aboo qilleensa keessa jiruuf warra gooftummaa qabaniif abboomamaa turtan. Aboo qilleensa keessa jiru warra gooftummaa qaban. Akkas jedha.
Afuurichi hamaan amma namoota waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Ammayyuu warra waaqayyoon hin beekne, warra waaqayyoof hin abboomamne, warra waaqayyoof hin bitamne gidduutti hin hojjeta. Ituu gooftaan qabaatiin dura abboomamaa fi turre, bitamaa fi turre, bulaa fi turre jedha. Loof galchaa gaa'iroo waa isa haasaan seexanni hin jaallatu. Abboomamaa fi bulaa fi turre jedha. Kanaaf lolli keenya, wallaansoon keenya eenyu wajjin? Humnoota haboo qaban, humnoota haboo qabu, gooftummaa qabu, warra namarratti mo'anii ta'a. Humnoota haboo qabu, gooftummaa qabu, isaan kana wajjin wallaansoo wal qabna. Sadaffaa lolli keenya, wallaansoon keenya eenyu wajjin? Machoota afuurota hameenyaa. Machoota afuurota hameenyaa, obbolootota kiristiyaanota, loltoota Kiristoos Iyesuus. Na hubadhaa, gooftaa hafuura qulqulluuf galanna ta'u. Macha saraawit Mikaa'el diiyaabiloos jawwichi bara durii waaqarratti yommuu wallaansoo wal qaban sana ergamoota isaa wajjinii gadi darbatamedha. Mul'ata boqonnaa 12 dubbii kanarra deebi'een dubbisa. Lakkoofsa 9. Bineensi guddichi jawween sun bofni bara durii inni diiyaabiloos seexana jedhame guutummaa biyya lafaa wallaansuuf gara biyya lafaatti gadi darbatame. Maal gochuuf? Guutummaa biyya lafaa wallaachisuudhaaf ergamoota isaa wajjin gadi darbatamedha. Kophaa isaa miti jechuudha. Cifraawwan caalut ergamoota isaa wajjin gadi darbatame. Macha saraawit. Lammaffaa afuurota. Lolli kun lola afuuraati. Wallaansoon kun wallaansoo afuuraati. Falmiin kun falmii afuuraati. Afuurota namatti galee, namatti seenee fayyadamuu danda'a. Nama duwwaa miti. Yeroo tokko tokko afuuronni kun fixeen isinitti deebi'a. Afuurota hammeenyaadha. Hammeenyaan, jallinaan, jibbaan, hadhaa'ummaadhaan, ajjeesuudhaan, balleessuudhaan, miidhuudhaan guutamanii kan adeemanidha. የክፋት ሰራዊት ክፉ የሚያደርጉ ክፉ የሚፈጽሙ መጮት አፉሮት ሐሜኛ ነመድዋት ፈየደመምት ወሪ ሎላ አፉራ ቤተንጅቱ ሮቶ ኮቶኮ አዱሬቲን ገርጋራም አንቱታቲን ገርጋራም ቢኔሳቲን ገርጋራም ሞቶታቲን ገርጋራም ቤቶታቲን ገርጋራም ሚዲያቲን ገርጋራም Oji ammeenyaa hojjechiisa, hojii jallinaa hojjechiisa, hojii badii hojjechiisa, nama miidhu hojjechiisa. Kanaaf lolli keenya gaa eenyu wajjin? Machoota afuurota hammeenyaa warra bantii waaqaa keessa jiraatan. Warra bantii waaqaa keessa jiraatan. Lammaffaa biyya lafaa ሰዱከነ ኬሰ ጅሩ ከነ ወረሰ ይረተን አማሪፍ ኢሳ ከዘራ የዚህ ዓለም ገዢ ከሆነው መንፈስ ጋር ነው የምንዋጋው። የዚህ ዓለም ገዢ ሞቶ ተሰሞ ኤጅሩ ጉርጉዶ ተሰሞ ኤጅሩ በረከነ ኬሱማ ጀባዳ ከናሎላ ወረካ ኢሉሚናንቲ ቲከንገርጋር ወረከ ጌት ቲከንገርጋር machoota afuurota hammeenya ila Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11 kaasenan dubbisa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa kan waaqayyo guutummaatti hidhadhaa jedhee ilakkeedha. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo
walqabna miti. Namoota foon uffatan wajjin wallaansoo walqabna miti. Humnoota haboo qaban, gooftummaa qaban, warra bantii waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru seerratan, machoota afuurota meenyaa waaqa keessa jiraatanii wajjin wallaansoo walqabna. Ihee maxaaf qeddusaawii ነው. Kun wangeela. Kun sagalee waaqayyooti. Kun dubbii waaqayyooti. Obboleessa koo, obboleettii koo, firoota koo karaa peejii kanaa, karaa yuutuubii kanaa namoonni sagalee waaqayyoo kana dhaga'aa jirtan wallaansoon keenya, lolli keenya eenyu wajjin akka ta'e beekuu qabna. Humnoota aboo qaban, gooftummaa qaban, bantii waaqaa keessa jiraatan, biyya lafaa isa dukkana kana keessa jiru seerratan, machoota afuurota hamootaa wajjin wallaansoo walqabna. የዚህ ዓለም ገዢ ከናፍ አፉራ ገጌሲቶታ ዱዱባ ዳባቴ ሞቶታ ዱዱባ ዳባቴ ዲጋ ደንገላሱ ልቡ በሌስ ቤክቶታ ብራ ዳባ ዱዱባ ዳባቴ ወራ አመንቲ ፈካተን ዱዱባ ለ ዳባቴ ኢሳ ኦጀቱ ኢሳ ከናን ወላንሶ ቀቡ ቀምና እጋን አመንቶታ ከንኑን ወላንሶ ወልቀም ከኔኑን ወጅኒን ኦሎሉ isa kanat kanaaf jabaadha lolatti cimaa lolatti dura dhaabachuun kan sirra jiru si dura dhaabachuun kan narra jira kanaafoodha mi'a lolaa isa kan waaqayyo fudhadhaa mi'a lolaa isa kan waaqayyo kanaaf maalidha nuyi namoota foon uffata ijoollaan sool qabni amnoota boo qabaniif gooftummaa qabaniin warra bantii waaqaa keessa jiraatan ijoollaan sool qabni kanaafoo guutummaatti lakkoofsa 13 kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii akka qabu ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhatan sanaanis dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyo fudhadhaa hidhadhaa jedha. Maaltu nu barbaachisa? Mi'a lolaatu nu barbaachisa. Waa'ee mi'a lolaa torbeen itti dhufa. Amma garuu lolli keenya inni wajjin seexanaa wajjin. Seexana sakam seexana sa wallaalchifatu. Seexana sakam seexana isa of gegeeddaru. Seexana sakam seexana sa hattee. Seexana sakam seexana sa haariikam. Seexana sakam isa nu gingilchuu barbaadu. Lolli keenya inni wajjin humnoota aboof gooftummaa qabanii wajjin. Lolli keenya inni wajjin wallaansoon keenya wajjin machoota afuurota hammeenyaa warra ta'anii wajjin. Kanaafoo akkeedha Yaaqoob sagalee waaqayyo akkas jedha. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7 yoos harka waaqayyo jara of galchaa seexanaan mormaa innis isin dhiisee hin baqata. Hallelujah. Kan nuun jedhame isa kan harka waaqayyo jala of galchaa ittiinoo mormaa seexanan ተቃወሙት ከናንተ ይሸሻል ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተ ይቀርባል። ittiin mormi seexanaan mormi diinaan yanama yeroo kana lolamaa jirtu wallaansoon siin qabamaa jiru wanti ti qabdu si jalaa rukutamaa jiru loli cal jetteen ciisin akkas jedhama sagalee tokkoon itti siif dabala. Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 9 of qabaa dammaqaa seexanna majaajiin keessan fira keenya miti seexan hantee keenya miti seexan michuu keenya miti seexan diina keenya isa guddaa amma jaajii keenya sin jaallatu nama gooftaan an jaallatu nun jaallatu inni warra kaaniif salphaatti ta'u siif salphaatti hin ta'u inni warra kaaniif salphaatti raawwatamu siif salphaatti raawwatu inni warri kaan karaa qaxxaamura dafanii bira gaan ankee daftee biran geessu maaliif amma jaajii qabda amma jaajii qabda. Addunyaa kana irratti erga gooftaa qabaatte erga gooftaa beette erga kan gooftaa taate amma jaajii qabda. Inni warra kaaniif እንደ ተራ ነገር እንደ ቀላል ነገር የሚሆነው ላንተ አይሆንም። ለምን? አንተ የእግዚአብሔር ሰው ነህ። የእግዚአብሔር ሰው ነሽ። ነመዋቀዮት የት መቃዋ ቀዮት ስለጅራ መቃ ጎፍታ ስለጅራ አመጃጂ ሰይጣን ነመጃጂ አከን እንጨሮ ቤለውት አዴና ነውት ነመልቂም ሱበርባዴናና Come on, hello.
akka leenca beela'ee naanna'utti nama liqimsu barbaadee naan yoo isaaf eeyyamame nu liqimsuu barbaada ከለምኒ ዳዊት ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ጭኒና ኢልካንሳኒ ፊኒኑንጎኔ ዋቀዮ ኡልፊና ለጌሮ ሁንዱማ ሰይጣኒ አከሌን ጫናነያድ ደላ ኬሳ ደለሳ ኬሳ ሜዳ ኬሳ አያነ ዋቀዮ ኬሳ መነ ዋቀዮ ኬሳ ኑባሱ በርባዳ ኑሰልጲሱ በርባዳ bakkeetti joora nu godhe akka qaayilfanu ambisu barbaada seexanna isa beelaa akka leencaa sinaanna'ee aadu wajjin wallaan sool qabda irrafin iyyeen sitti masakan irrafin ala keefinilu jireenya keefinilu lubbuu keefinilu qabeenya keefinilu yeroo darbees dubbadheera waa'ee Iyyoobii namuu laaltani ergamoonni waaqayyoo dhufanii waaqayyoo duratti dhiyaatan seexannis dhufee wajjin dhiyaata eessaa dhufteedha biyya lafaa kanarra nasiifachee deemaa turee dhufeedha Iyyoob garbicha korra yaada kee keessa hereedha namni akka isaan jiroodhe waaqayyo na sodaata nama qajeelaadha anaaf buledha maaliif sin sodaatureedha atoo isaaf wanta inni qabu hundumaatti dallaa ijaartee jirta dalasaa ijaartee jirta hojii harka isaa eebbiftee jirta maaliif sin sodaatu jennaan kana mitiidha dhaqiitii wanta barbaadde raawwadhu waaqayyo eeyyamnaanii fi akkuma be'en qabeenyi dhume loonni dhume sangoonni dhumani harroonni dhumani hin dhumani ijoolleen hin dhumani nuuni dhumu waaqayyotu dalasaasa dallaasaa nutti ijaaree jira malee siini dhumu qabeenya kee finilu fayyaa kee finilu mana kee finilu ijoollee kee finilu waan ati dadhabdee argattee finilu seexanni amma jaajiin akka leenca beela'ee naanna'utti isin naanna'ee aada yoo danda'ame yoo isin liqimsuu barbaada kanaafoo seexanaan morma seexanan taqaawamuut hirrafin barichi moo bara dhumaa yeroo gabaabaa akka qabu beeka nuunin ittiin mormi attamitti ittiin mormina maqaa Yesuus Kiristoos isa waaqarratti lafarratti haboo qabun sodaatiin immoo sodaatiin hallelujaa akeeda Yesuus waaqarratti lafarratti gooftummaan naaf kennameera maqaan isaa eebbifamu ani immoo torbaan qabaar aangoo diinaa hundumaarra ejjechuu akka dandeessaniif haboo isiniif kenneera nus haboo qabna haboo keetti fayyadame maqaan Yesuus afaan keerra jira maqaan Yesuus arraba keerra jira maqaan Yesuus keessa kee jira maqaan Yesuus maqaa maqootarra caaludha maqaan Yesuus waaqarrattis lafarrattis isa haboo qabudha maqaan Yesuusiif dhumarratti jilbi hundinu waddadam xalla jaallates jibbes jilbi hundumtinu dhumarratti maqaa Yesuus kanaaf hin jilbeenfatu kanaaf maqaa Yesuus kanaan wallaansoo qabi maqaa Yesuusiin ifadhu ofirraa galanni isaaf haa ta'u namoonni karaa peejii kanaa galtanii torbee sagalee waaqayyoo dhageessan peejii kana laayik godhaa kamanti godhaa follow godhaa sheer waliif godhaa sagalee iddoo waaqayyoo iddoo kanarratti dubbannu immoo yuutuubii korras nan ka'a luba gaaddisaa xilaawun jedhaa galtanii yuutuubii irraas argachuu dandeessu yuutuubii keenya kanas subscribe godhaa namoonni itti fayyadamanii nu kadhadhaa isinii kadhannaa torban dhuftu immoo mi'a lolaa isa kan waaqayyoo fudhadhaa hidhadhaa jedha mi'i lolaa keenya isa kam isa moolee wajjin ilaallaa meeroo kanaa hin kadhan boleettii koo kadhadhu lafa jirtutti namoonni galtanii hirmaachaa jirtan isin namoota baay'eedha maqaa keessan waamee fixuu hin danda'u waaqayyo sinaa eebbisu gooftaan sinaa eebbisu viidiyoon kun hiriyoota keessan bira akka ga'u sheer godhaa yeroo hundumaa roobii yeroo nu rakkisu mooka kana jimaatatti dabarraa sagantaan hin kadhannaa waaqayyo amma libsuu ijaatti waan dinqee hojjechuu danda'a amma libsuu ijaatti galanni isaaf haa ta'u yaa waaqayyo abbaa keenyaa abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa iddoo hundumaatti waan hundumaaf galanni kan siif ta'u ti waaqayyoodha yeroo kana immoo lola diinaa nutti himaa jirta tooftaa diinaa nutti himaa jirta
karaatti diinni dhufee jireenya keenya miidhaa jiru nutti himaa jirta. Isarratti akka dammaqnuuf immoo yaa Waaqayyo sagalee kennu dammaqsaa jirta. Yeroo kana sin kadha. Waliif kadhadhaa jedha macaafni qulqulluun sagaleen kee. Waliif kadhadhaa jedha. Gooftaa Yesuus obboloota karaa peejii kanaa, karaa yuutuubii kanaa sagalee kana dhaggeeffachaa jiraniif sin kadhadha. Lola addaatu narra jira namoota jedhan. Wallaansoo addaatu narra jira kan namoonni jedhan. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin lolli kun irraa hacabu. Irraa hacabu. Kadhadhaame abaarsi sanyii irraatti dhufu. Idda lakkaatee adeemu. Kan hin guddanne. Akka inni nama hin taane. Akka olii siif hin qixxaane. Jooraa godhee joortuu godhee ishee hambisuu isa hambisuu kan barbaadu. Waaqayyo si haa ifatu. Waaqayyo si haa ifatu. Waaqayyo inni Yerusaalemii foote si haa ifatu. Caafamee jira. Waaqayyo si haa ifatu jedhamee kan nama hadheessitu, kan nama ammeessitu. Mee kanarrattan sii kadhadha. Siinii lobboleettii ko siinii lobboleessa ko naanilu. Yaa Waaqayyo kan nu morman hin morne. Yaa Waaqannaa lolallolii. Ati hundumaa dandeessa hundumaan olii. Gaachana kee fudhu eeboo kee mirmirsi. Hamaana oolfachuuf irree kee diriirsi. Kadhadhu mee Waaqayyoo kee. Yaa Waaqannaa lolallolii. Qilleensarraa lafarraa lafa jala. Bineensa keessaa nama keessaa mootota keessaa. Ollaa bitaa mirgaa fuulduraaf dudduuba jiraniiti. Waajjira keessaa mana barumsaa keessaa lafa jiru. Dabtarii irratti kan hojjetu, rifeensa irratti kan hojjetu. Yaa Waaqayyo gadi ba'uuf walgalii namaa irratti kan hojjetu, balbala nama duraa waa kan kaa'u, halkan dhufee kan gangalata hafuurri salaabii. Yaa Waaqayyo suura keenya irratti kan hojjetu, maqaa keenya irratti kan hojjetu. Biyya garaa garaa gideemee biyya garaa dhaqee maqaa keenya irratti biizinesii keenya irratti kan hojjechiise kan nu hafuura isaa kan nutti baafatu. Kadhadhaa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin yeroo kanaa kaasee kan diigame haa ta'u. Namoota peejii kanarraa si kadhataniif, namoota karaa yuutuubii kanaa si kadhataniif maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa haa cabu. Maqaan kee Waaqa irrattis lafa irrattis aboo qaba. Anarraa cabsi. Boleettii kanarraa cabsi. Boleessa kanarraa cabsi. Nama kanarraa cabsi. Yaa Waaqannaa lolallolii. Ati hundumaa dandeessa hundumaan olii. Gaachana kee fudhu eeboo kee mirmirsi. Hamaana oolfachuuf irree kee diriirsi. Yaa Waaqannaa lolallolii. Ati hin guddattu kan jedhu. Hin dabartu kan jedhu. Nama hin taatu kan jedhu. Hin jiraattu kan jedhu. Ganama kan nu lolu. Guyyaa kan nu lolu. Halkan kan nu lolu. Akka leencaa naanna'ee kanaadhu. Ilkaan isaa nutti kan qaratu. Nutti kan hamuummatu. Jireenya keenya balleessuu kan barbaadu. Hamajaajiin diinni keenya. Hamajaajiin dhiiga Yesuusiin hagubatom. Hakeedha mini Eliyaas. Yoon dhuguma nama Waaqayyoo ta'e. Yeroo kana biddi Waaqarraa bu'ee xabisinaa godhe. Dhalaa yoon dhuguma nama kee ta'e yaa Gooftaa. Boleettii kanaaf obboleessa kanaaf sin kadhadhaa. Abiddi Waaqarraa bu'ee diina isaa xaba godhu. Haaleluyyaa. Diinota ishee, diinota isaa xaba godhu. Nagaa kan dhawwatan, jireenya isaa jireenya keessaa kan jeeqan xaba godhu. Maqaa Yesuusiin kufi. Humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin kufi. Yaa Waaqayyo, lola jireenya hafuuraa keenya irra jiru, lola jireenya keenya irra jiru, ati nurraa loli. Fayyaa keenya isa lolu nurraa loli. Kadhadhaa. Namoonni biyya keessas jirtan, biyya ambaa jirtan, peejii kanarraan kan na hordoftan yeroo hundumaa meen kadhanna yeroo kana namoonni galtanii jirtan isin eebbisuun barbaada yeroo hundumaa namoonni hirmaattan meebitu kanaan hamorminu isa dhaloota dudduubaan isa beektoota isa hayyoota isa miidiyaa
isa mootota dudduubaan hojjetuun hamorminu, isa dhiiga dhugu, isa lubbuu balleessu, isa namni akka hin guddanne akka hin qabaanne godhu, isa nama hari'atu. Isa nama hari'atu. Abeenya namaarra, lafa namaarra, biyya namaarra nama hari'atu. Jiraachuma namaa san jaallanne. Sanyiillee fixuu kan barbaadu. Dhaloota karaatti hambisuu kan barbaadu. Yaa gooftaa sin kadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri biyya kana keessa deemee dhiiga dhugu, lubbuu balleessu, karaatti hidhatee kana deemu, maqaa Yesuusiin arras nan ifadhaa, kan ifatame haa ta'u. Humni isaa haa dadhabu. Yaa Waaqayyo nurraa qabi, nurraa dhaabi, nurraa deebisi, nurraa dachaasi. Nu loli nu humna hin qabnu, nu aangoo hin qabnu. Yaa gooftaa biyya keenya yaadadhu, saba keenya yaadadhu. Yaa Waaqayyo nu yaadadhu, daraa nu yaadadhu, nu yaadadhu. Imimmaan nurraa haqi, gadda garaa keenyaa fayyisi. Yaa Waaqayyo gooftaa gaaffii keenyaaf deebii nuu ta'i. Garaa saba kanaa isa gadde jajjabeessi. Hafuura saba kanaa isa miidhame ati fayyisi. Gaaffii saba kanaa atattamaan deebisi. Saba kana galataan ati dhaabi. Yaa Waaqayyo obboloota yeroo kanaa peejii kanarra galanii, yuutuubii irra galanii maqaan kee haa eebbifamu. Waan nu kadhatamteef yeroo hundumaa waan